Dammi fayyaa keenyaaf faayidaa maalii qaba? Soorachuu kan qabu eenyu faadha? Kannifni habaaboo irraa kan argamu dhangala'aa uumamaa yookiin immoo neektaar jedhamu xuuxuun dammi qopheessitu biyya keenya Itoophiyaa dabalatee biyyoota baay'ee keessatti akka qorichaatti lakkaa'ama. Mana keessatti soorataalee dhabamuu hin qabne keessattis ni lakkaa'ama. Giriikonni durii damma soorata waaqayyooti jedhanii ibsu. Chaayinaa keessatti immoo akka waan qoricha ta'etti beekama. Baay'inaan halluu warqii kan qabu dhangala'oon uumamaa mi'aawaan kun albuudota soorataa fi qorichaaf fayyadan of keessatti qabateera. Akka naannootti fi halluu habaaboo kannifni xuuxu irratti hundaa'ee halluun isaas gargar ta'uu danda'a. Haa ta'u malee sukkaara caala kan mi'aawu dammi uumamaa filannoon sukkaaraa isa qofa. Nama hundas qixa fayyadaa? Daa'imman soorachuuf daangaa umurii qaba? Hammi fudhachuu yookiin immoo soorachuu qabnu hammam ta'uu qaba? Akkam jirtu hordoftoota keenya, nagaa keenya sin daganne. Guyyaa har'aa akkuma armaan olitti kaasuuf yaalle waa'ee dammaa qabxiiwwan armaan olii dabalatee kanneen biroos gaaffii namootaa kan yeroo dheeraa ture ogeessota fayyaa waabeffachuudhaan akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyeessineerra. Hanga dhumaatti nu waliin tura. Odeeffannoo fi gorsa waa'ee fayyaa keessaniif chaanaalii keessan yeroo fayyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Dammi albuudota akkamii of keessaa qaba? Dammi qulqulluun uumamaan of keessaa amino asiidii, farra-oksidaantii, vaayitaaminoota, albuudotaa fi sukkaara of keessaa qaba. Dammi fruuktosii olaanaa waan of keessaa qabuuf sukkaara caala mi'aa. Garuu akka agarsiiftuu gilaayseemikitti sadarkaa baaseen humni albuudotaa dammi qabu yookiin immoo kaarboohayidireetiin gidduu galeessadha. Gilaayseemikiin tokkoon sooranni nuti soorannu daakkamee ariitii hammamiin sukkaara dhiiga keenya keessatti argamu yookiin hamma giluukosii irratti dhiibbaa inni geessisu sirna safarudha. Dammi fal'aanni tokko yookiin giraamiin 20 58 kiiloo kaaloorii 15 qabxii 3 giraamii kaarboohayidireetii 15 qabxii 4 giraamii sukkaara duwwaa qabxii 1 giraamii pirootiinii fi 0 giraamii cooma of keessaa qaba. Faayidaa dammi fayyaaf qabu hoo maali? Faayidaan dammi fayyaaf qabu haala itti qophaa'ee fi qulqullina habaaboo kannifni xuuxan irratti hundaa'a. Dammi qulqulluun uumama karaa kamiin iyyuu kan hin baqne, kan hin qophoofne, kan hin qulqulloofne yookiin wanti biraa kan ittiin dabalamne. Dammi akkanaa adeemsa qophaa'uutiin kan hin dhabamsiifamnee fi albuudota fayyaa barbaachisan kan of keessatti qabatedha. Wantoota of keessatti qabatuunis dammi waggoota dheeraadhaaf maayikiroo orgaanizimoota balleessuudhaaf hojiirra ooleera. Madaawwan hammaan xiqqoo ta'an kan gogaa irratti mul'atan akkasumas dammi adeemsa fayyina madaa fi gubaa fayyuu qaamaa akka saffisiisu ni amanama. Dammi sukkaara, guluukosii fi fruuktosii kan jedhaman kan of keessaa qabu yoo ta'u isaanis amala dhangala'aa xuuxuu qabu. Kanaaf dammi sukkaara kana of keessaa qabu dhangala'aa madaa irra jiru xuuxee gogsuuf dandeettii olaanaa qaba. Kunis guddina baakteeriyaa fi faangaasii kutaa miidhame irraatii dhorka. Gosti dammaa akka gurraacha'uu ta'ee koompaawundii keemikaalaa filaavinoidii jedhamu baay'ee qaba. Filaavinoidiin farra baakteeriyaa, farra vaayirasii, farra alarjii fi farra infalaamatorii qaba. Qabiyyee filaavinoidii waan qabuuf namoonni baay'een damma nyaata fayyaa qabeessa sukkaaraa fi antioksidaantii of keessaa qabu akka filannootti ilaalu. Haa ta'u malee yeroo fayyadaman of eeggannoo yeroo godhan hin mul'atu. Akka ogeessi soorataa Joo Leewin jedhutti dammi qabiyyee kaarboohayidireetii sukkaaraa maankaa tokko caala gadi aanaa qaba. Haa ta'u malee qabiyyeen kaaloorii baay'een isaa hamma sukkaara dhiigaa dabaluu waan danda'uuf haala madaalawaa ta'een akka nyaannu gorsu. Damma moo sukkaaratu fayyaaf gaariidha? Dammi yeroo sukkaaraa waliin wal bira qabamu kaarboohayidireetii gadaanaa qaba. Kana jechuun hamma sukkaara dhiiga keessa jiru akka sukkaaraa dafee hin dabaluu jechuudha. Dammi sukkaara caalas mi'aawaa waan ta'eef soorachuu kan qabnu xiqqoo ta'uu qaba. Dammi maankaan tokko kaaloorii hedduu waan of keessaa qabuuf hamma soorannu irratti of eeggannoo gochuu qabna. Dammi filannoo keenya yoo ta'ee fi soorachuu yoo dandeenye sukkaara caala vaayitaaminoota, enzaayimoota, farra oksidaantii fi albuudota kanneen biroo kan of keessatti qabate damma uumamaa soorachuun faayidaan fayyaaf qabu olaanaadha jedhu ogeessonni fayyaa. Dammi nama hundaaf walqixa faayidaa qabeessaa? Amma gorsamuun yoo fudhatame dammi akka nyaata sukkaara irraa bilisaatti lakkaa'ama. Fayyaa namoota gurguddoofis faayidaa qabeessa yoo ta'u hamma isaan barbaachisu garuu sirriitti beekuun isaanirra jira. Namoota dhibee sukkaaraa qabanii fi namoota hamma sukkaara dhiiga isaanii keessa jiru dabaluu barbaadaniif garuu dammi hin gorfamu. Sababni isaa lachuu
hamma sukkaara dhiiga keessa jiru waan dabalaniif. Kanaan alatti immoo daa'imman ji'a 12 yookiin waggaa tokkoon gadi damma soorachuu hin qaban. Sababni isaas sirna narvoota irratti miidhaa kan geessisu dhibee bootulizimii jedhamuuf waan isaan saaxiluu danda'uuf. Bootulizimii jechuun summaa'uu soorataa baakteeriyaa Clostridium botulinum jedhamuun kan dhufu ta'ee narvii qaama namaa miidhuun naafummaaf nama saaxiluu danda'a. Irra caalaan keenya damma soorata keenya keessatti hammachisnus nama hundumaa biratti fudhatama argachuu dhiisuu danda'a. Dammi veegaanotaaf filannoo gaarii miti. Sababni isaas daraaraa irraa kan dhufu ta'us kanniisota yeroo qorraa of jiraachisuuf damma walitti qaban waliin wal qabate waan jiruuf veegaanota biratti akka oomisha bineensotaatti ilaalama. Egaa kabajamtoota hordoftoota yeroo fayyaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas like, share fi commentii godhaa jecha viidiyoo keenya waa'ee dammi faayidaa maalii akka qabu, eenyu soorachuu akka qabu waliin ilaalleerra. Waan nu waliin turtaniif galatooma. Yeroo biroo viidiyoo keenya mata duree biroon hamma wal arginutti nagaan nuuf tura. Fayyaan dhabiina, fayyaan faaya.